Nagaan Waaqayyoo isinii bata'uu akkam jirtu fayyaa keessanii inni nagaanuu kenne Waaqayyoo eebbifamu guyyaarraa geenyeerra boris kan keenya. Waaqayyo inni nu gargaare boris nu gargaara. Waaqayyo inni irra nu bira dhaabate boris nu bira dhaabate. Nu gargaara Waaqayyo. Gooftaan eebbifamu har'a mucaa qosan gafaa qabadhee dhiyaadheera. Arraba isaa duukaa Waaqayyo jira. Harka isaallee isinitti qabnaa Waaqayyo isiniif hojjeta. Baay'ee mucaa dibamaadhaan mammaatti afaan isaatii baasee illee kadhachuu dadhabe. Ani yeroo hundumaa kadhata galee mishiggii galu daqiiqaa xiqqoo seellee haa ta'u dhufee mana eebbisee Waaqoo si wajjin haa ta'u siifa milkaa'uu kadhati kee siifa dhagaamu yoo naan jedhu hunduu naa ta'a. Ani ofirratti waan an argee fi Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf iyyuu KJ Prophet Bulaa Tamasgeen KJ TV isa jedhu kana YouTube kana subscribe godha. KJ TV subscribe godha. KJ TV subscribe godha. Daddabarsa nama biraadhaan gaa warri kamuun irra jiraatu hayii kamani subscribe godhaatii share godha. Baraaf jireenya keessa Waaqayyo eebbisu. Nutu ol jajjabeessaa, nutu ol bira dhaabataa, nutu kan waliiti. Nutu walii dirmata. Nutu ol bira dhaabata. Nutu harka ol qaba, nutu tajaajila olii deeggara. Karaa amantiittis karaa biraas nutu harka ol qaba waanta ta'eef eebbifama. Dhuga ba'umsa tokko tun dhaggeeffatin dura ergamaan Waaqayyoo waan keessan qabame fidee akka dhufuun kadhadha. Ergamaan Waaqayyoo waan keessan qabame fidee akka dhufuun kadhadha. Ergamaan Waaqayyoo waan isin jalaa fide qabeera rarraasee akka fiduun kadhadha. Bara miraakilii keessa jirra. Bara waan ajaa'ibsiisaa ta'u keessa jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin tajaajila koo kan deeggaran anaaf kan ramadaman yoon abboome immoo kan ana dhagaan maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin tajaajila koo kan deeggaran ergamoonni kun waan keessan qabame haa fidan isiniin mana fidanii haa dhufan maqaa Yesuusiin arraa jalqabee dinqeen isinii ta'eera. Kanaafuu dhuga ba'umsa kana dhaggeeffattu dhuga ba'umsa kana dhuga ba'umsa ajaa'ibaati isinii galee dhuga ba'umsi kun dhuga ba'umsa ajaa'ibaati dhuga ba'umsa ajaa'ibaa. Dhuga ba'umsa ajaa'ibaati dhuga ba'umsi kun. Nagaaniif araarrii jaalalli Waaqayyoo gulaaf qixamandara safara jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleessa koonya Paaster Bulaa akkam bultan akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan nagaa keessanii anis obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Inni madda nagaa koof madda nagaa keessanii ta'e burqaa nagaa keenya abbaatee Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyoon nu gargaaran, Waaqayyoon nagaa nu baay'isnaan, Waaqayyoon barruu harka isaatti nu baannan har'a ga'uun keenya galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baroota dheeraaf inni nu gargaare, bara kanas immoo inni nu wajjiniin ta'e Iyyasuusidha. Gooftaan maqaan isaa bara baraan haa jajamu. Egaa jiraannee har'a ga'uu keessatti inni nu ari'atu, inni nu balleessuu barbaadu dhabamee miti. Inni nu balleessu baay'eedha. Garuutu inni nu tiksu immoo jabaa waan ta'eef har'a geenyee jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani kananii gara keessan dhufee dhugaa baatiidhaa fi maqaan koo Faanuseen jedhama. Kanan jiraadhu hojiif jedhee biyyan keessa jiraadhu biyya Beeruuti Libaanoon jechuudha. Egaa hojii Waaqayyoo naaf godhe keessaa muraasan dubbadha. Waaqayyoon immoo waan baay'ee naaf godhe galanni Kiristoosiif haa ta'u. Ana ofii kootiif waan baay'ee na godhe waan baay'ee irraa na oolche akkasuma immoo maatii koos waan baay'ee irraa oolche galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhuga baatii kootti yoo deeme egaa hafuura baafannee ol baafnee gad deebisuun keenyayyuu Waaqayyoof waan tokkodha. Gargaarsa isaa taanaan ol baafnee gad deebifna malee utuu Waaqayyoon nu eeguu baatee utuu Waaqayyoon isa nuuf kennuu baatee harki isaanii wajjin ta'uu baatee ol baafnee gad hin deebisnu turreeyyu. Kunuyyuu dhuga baatiidha. Garuu yeroo baay'ee namni tokko algaarra ciifnee dhukkubsannee algaarra waan kaanii bichaadhaaf sansaniif Waaqayyoon galateeffachuu dandeenya. Lakki ijaajinee har'a ga'uun keenyayyuu gargaarsa isaatiin eegumsa isaatiif jaalala isaa waan ta'eefidha. Egaa gara dhuga baatii kootti yoo deeme guyyaa maskaramii bultii afuritti laayivii seentanii turtan feesbuuk irraanii isiniif bilbileen ture naaf kadhattanii maqaan koo Faanusee jedheen isinitti himee akkasuma obboleessi koo tokko baadee ture ifa mana beetii ji'a 3 guuteen isiniin jedhee
isinitti hime jechuudha. Isinis naaf kadhattani. Obboleessi kuni akkuma beetti ol deebi'anaan jettani. Ergamoonni Waaqayyoo isaan na wajjin jiran isa wajjiniin akka jiran ajaja baaseen jira jettee akkasuma ani immoo gara maatii bilbilaan maatiin manaa bii turee jira naan jedhanii egaa jedheetan yaa foon dadhabaadhaa afuurri dhimmaadha jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Kana keessatti garuu afuurri Waaqayyoo na jajjabeessa ture. Anis xiqqoo barri 2012 bara ciniinsuu bara dhaloonni baay'een karaatti hafan waan ta'eef sassaniif jedhee baay'ee tokkoon dhiphuu keessa galeeyyuu Waaqayyo immoo guddaadha. San keessatti akka yaada foonii kootittis ta'atis oolu Waaqayyo immoo afuura isaan na gargaaraa ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma ta'e tokko yeroon dura dhaga'u baay'een rifadhe tureeyyuu. Bakki isaan maqaanattidhaan iddoo akkanaa hojiin hin jira. Achi hojiin qaxaraa jiran jedhan achi deemina kan jedhan maatiin natti hime. Achi deemuudhaaf immoo magaalaa guddittii keessa darbeeti. Magaalaa guddittii san keessa immoo yeroo san keessatti jeequmsa tureeyyuu jechuudha. Sababii obboleessa keenya caaluutiin jechuudha saniin dura. Innaa lolli sun waan qooree natti fakkaatu. Egaa kanarratti kan ka'e baay'een tokko jeequmsa keessa galee efasiis immoo kadhannaa hafuura kadhannaa keessan galee Waaqayyo na gargaare akkuma tasaamuu Waaqayyo caarradhaa isiniin gara kootti naa fidee isinis sagalee naa baastanii obboleessi kun hin dhukkubsataa naan jettan eeyyan guutummaa maatiin kootii kanuma isin dubbattanii dubbii sirriidha. Guutummaan maatii kootii obboloota 3 qaba. Isaan keessaa 2 hin dhukkubsata. Kunis hin dhukkubsata jechuun waliigalteen qabummaatiidhaanii sigaaraa xuuxaa wanna alkoolii jedhame hundumaa hin fudhata. Bakka sirrii miti isaan hundumtu jechuudha maatiin kan koo kanas isinitti himeen ture. Waaqayyo immoo hundumaayyuu kan isaan jeequu irraa cabsee jira naan jettanii Waaqayyo immoo ani ammas maatitti bilbilee oduun gaafadhee waan baay'een isaan irraa dhagaa. Egaa akkaan ammoo kanatti mi abbaa manaa koo gaafadheen ture tanaan dura ijatti badee jedhee gaafannaan lakkii anuu ifan argee turee jiraata akkaan agarri naan jedhee akka tasaa guyyaa har'aa ganama inni naaf bilbilee dhufee jira bakka deemiin beeku garuu deebi'ee jira naan jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u inni badaa karaa nama bade deebisu Waaqayyo qofaadha. Inni immoo rakkoo namaa keessa namaa ilaalu Kiristoos qofaadha. Galanni Kiristoosiif haa ta'u isa kana ganama har'aa dhageenyanan hojii Waaqayyooti waan ta'eef dhugaa ba'uun qaban jedhee egaa Waaqayyoon immoo isa immoo alkoolii keessa jiru kana keessaas naa baasa. Tariitii ba'uu danda'a gara gooftatitti dhufuu danda'a. Ammas isatu deebi'ee inni naan jennaanan kanarratti dhugaa ba'uu gara keessan dhufe. Oduun immoo isa bilbila isaa argadhee gara isaatitti bilbilee waan baay'een irraa dhagaa gara gooftatittis naaf deebi'uu danda'a. Waaqayyo immoo guddaadha waan hundumarrattu. Gooftaan koo bara keessan haa eebbisu eebbifama. Waaqayyo guyyaa qaba waan hundumarrattu. Guyyaa isaatiitti immoo waan hundumaa hin godha. Guyyaa tokko yoo Waaqayyoon jedhe biyyatti gallee dhuga baatii bal'inaan Waaqayyoof dhugaa ba'uu dandeenya. Gooftaan ayyaanicha isaa isiniif haa baay'isu. Ammallee gooftaan ayyaana isaa keessa isin haa deddeebisu. Eebbifamaan isiniin jedha. Dhugaa baay'ee tokkoon isinitti boqadhee gooftaan koo isin haa eebbisu. Ifa guyyaa gaafsanii isin dubbii sagalee Waaqayyootiin gara keenya ergitanii qaalii naa baastaniiti. Nagaan argadhe duraan yeroo baay'ee waa'ee maatii koof dhiphachaan tureyyuu waa'ee isaaf dhiphachaan tureyyuu waa'ee gaa'ela koof dhiphachaan tureyyuu Waaqayyo immoo garuu ifa guyyaa saniiti abdii natti horeen isiniin jedha. Nagaan qaba hangaarraatitti galanni Kiristoosiif haa ta'u waan hundumarraa lubbuu baddee bakka na buutee hin beekamne gara manaatitti deebisuun isaa Waaqayyoof galanni haa ta'u isiniin jedha. Gooftaan koo isin haa eebbisu eebbifamaa dubbii sakkoo keessatti isinitti baay'iseen jira. Ayyaanichi gooftaa isiniif haa baay'atu eebbifamaa. Gooftaaf galanna ta'u. Egaan dinqiin hojjete Waaqayyo jira har'as. Mana yaadadhaa tajaajila koo duukaa ergamoonni akka jiran ergamoonni na deeggaran Waaqayyo akka na ramadee kanan argee waggaa 4 baranaa kana gara Dirre Dawaatuun deemu waldaa afaan Amaariffaa tokko tajaajiluuf utuu naqu eerpoortii gaafan galu anaaf nama tokkotu na duukaa ture nama afaan Amaariffaa Oromiffaa gara Amaariffaatti na deebisu ture. Gaafan eerpoortii galu ergamoota nama 2 jakkoota arge. Gaafan eerpoortii Dirre Dawaatti bu'u ergamoota 4 ta'anii gaafan galma addaraashaa siniimaa addaraash kan jedhamu yoon galu ergamoota 2tu itti dabalame ergamoota 6 ta'an. Guyyaa sana Waaqayyo abboome ergamoota nanaa jedhee gaafan gubaa'ee keessa abboomu gubaa'ee nan yaadadha. Dhuga ba'umsi kun Dirre Dawaa hundumaatti beekamaadha.
Diradawaatti beekamaadha. Gaafa tajaajilutti ka'u namoonni baay'een kukkufan. Obboleettii tokko keessaa akka limmoo ciccitaa yoo isaan fuudhan argeen hime boromtii isaa iyyaa safara jeeqaa dhufte maal jennaan kaleessa gaafan kufe sana humna guddaan natti dhagahame HIV irraan fayyette waaqa dinqii hojjeta. Arras isiniin abbooma amantiin fudhadhaa qoosaa sammuu keessaa ba'a maqaa Yesuus Kiristoosiin ergamoonni kun waan keessan qabame fidanii dhufan. Ameen. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin jireenya tokko tokkoon keessan irratti arraa kaasee waan haaraa na ta'u. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan qabame kan isin jalaa kufe arraa kaasee isinii ka'eera. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin dhuguboomsa kana boodaan kadhata nama isinii kadhadhe kan ameen jettanii warri fudhattan dhuguboomsa guddaa immoo baattanii akka dhuftan abdiin qaba naa eebbifamaa naa jiraadhaa. Gooftaan eebbifamu. Egaan namoonni karaa hundumaan sappoortii nu gochaa jirtan waaqa sana eebbisu amma sirra deddeebine dubbannee fixuu kan hin dandeenye dubbannee sin finne galma waldaa ijaaraa jirra inni kun qarshii nu barbaachisa waan ta'eef namoonni karaa adda addaa sappoortii nu goota waaqa sana eebbisu ammas namoonni nu gochuu barbaadan nu quunnama akkaawuntii garana jiru kanaan akkaawuntii kanaan irratti gashitu silkii gara gadii jiruun immoo na argattu jechuudha dhumni isaa 3 kan ta'e na argattu sabooddee yoo warri biyya alaa jirtan akkaawuntii sana irratti isinii galuu dide maqaa kootiin galchuu dandeessu rakkoon hin jiru eebbifama baraaf jireenya keessa waaqayyo eebbimu yoo oltumsine koo waan takka 300,000 wacii nu barbaachisu kana guyyaa tokko gidduutti nu uummata baay'eedha guyyaa tokko gidduutti cufuu dandeenya ijoolleen keenya akka ka'uu qabdu nu bira dhaabachuu qabdu hidhaa guddaa waaqayyo hiike kana isinitti argamuu qaba wanti waaqayyo hojjetu kana jiraachuu korraan kan ka'e waaqayyo hojii kan hojjete ijoollee baay'een gargaaramaa jirtu waaqa sana eebbisu namni wangeela ofii isaa laate immoo waan jiruuf adaraa keessa nu bira dhaabadhaa namoota nu bira dhaabattanii akkaawuntii irratti galchatanii silkiin naa bilbilaa jirtan maqaa keessan qabachaa jira guyyaa itti kadhata kadhadhutti immoo hunduma keessan iyyuu miisajii isinii barreesse ammas wanta irratti isinii kadhadhu fuudheetan gara kadhataa galaa jechuudha gara meeshikii galaa irratti isinii kadhadhaa waaqayyo bara kana keessa waan hundumaa bitee erga keessatti akka laatu isiniin kadhadhaa naa jiraadhaa naa eebbifama ergamoonni waaqayyo waan keessan badee qabanii fidaa jiru. Ergamoonni waaqayyo lafa isin hin geenye isinii gahaa jiru. Ergamoonni waaqayyo lafa isin hin ejjenne isinii ejjetaa jiru. Galaa jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin.